الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله أن أرسل والله ما أنا كتيم بيكون والله نما تتكو كان أرجوتي نما كأمان جدا بفا جدا يروكيسي تتكو كان على نوجا نما وادا كمان نما أرث نما أريد جوسيجان يوارد لالتنا نما جدا فكاتا جركين والله همزة شيء جابر قسما بالله أنا جيتشود نبرت هنك دائمني صدر كاك عبد صدر كان كن برنجون والله واللي تيجا بوغر ساقنا ما قال ما يوتيوب ما لك حرام إن دلقتات ما لك حرامي ما لك حرام ياتي ما سوى يدم واني حرام الراتي في الدخول واني اتي وانا ركتبنا انت ورب جالن اسين دبرتي في اسين اريدا كيسا ورد ابدا مالي مهادا في دارك هاي ما نقول اخر ربي تكيسي والله ربي نما توكو جيران غافه تكيسي غافه صدر كان ما توكو غدي فود ربي الدنيا برت ستكيسا جيران كان حديث كيسا توكو كان نما عجائبو نما سلا غدا نما بفسا يولال توتي غدا كان حمدا إماتين إلى عالم نما هم دبرت تفته مصدر كان سمالت تفته بيتن نما تقرب إذا أحب الله قوما يمكن إذا أحب الله رجلا نما تقرب سجالة بر أنا جالة إرفع أحبوه يا ملائكتي ملائكة جالة نما كان جد أبر إيجا جالة ملائكة نيجا جالة نيمبودا إيه سلفا جالة لسه فينزل إلى الأرض محبته الدنيا سجالة تجتشون سيدابون دندس ميديا كان الرا يو كان أولان كي هندي سجالة نمون دي سجالة نمنسي أربعين ما للرايكون ربي تو سجالة محبة ربي سي كن نجيبك أمو كان همزة تكين ربي براي سادو فيكون شكين كباتنا كان يو كان تكين ربي براي سادو في يو كان نفاق أمة حال منافق أمة كيسا أكن نجرو شكين كبان مالي في يو جتان وانا جدين كبان jechi amzaan godhu eega gaafan ordofuu qaburraa kaasiyan eegan amzaa kan arguu qabe tureera baratu tureera wanni inni godhu waan islaamni godhu waan namni waa barate dhiisi jaahilin goone qofa godha jaahilin gootu yaa jara keenya dawaan godha jedhe alakaan waan hin taane keessa gala dawaan kee godhi dawaan rakkoon qabu dhossii godhi yaa kiba duniyaatti basuu biyyatti waan taane fidee nama fichisiin kolfisiisin maqaa sheekaa moo lafan geessu tayyib hinaaduu sa kana ofirraa argatti lafatti akka koo kana mullucci jettee nuftu akka koo kana mullucci jedhi kottula mullucci godhi ofirraa ani naanne rabbi mootunaan kennineeyyu nan biqilcha garu ammoo atini areeda kana baatti yeroo adaba dhabdu شيكي فكات يرو قرآن كرام يرو كتابه يمتو نما شيكي فكات مكان كي نما بودا كيسكي موهنگ دائما جيسان دائما والله سموسي كن سنة وتربين حيوانا كن سريات دي حيوانا تفكات ما لربي كن كي سوداتو اتي يوتيوب بنا عند لغتي نمي تو وانجلو تو ما غودي اما وانا مزانو جي تو كان غرين دما والله علي ما سفيان تو كان غودي فاجدا علي ما سفيان تكس غودي جت amzaan sagalee dhawaa wal irratti dhamutu jira waan kana kompiiteraan sagalee abba amma sagalee koo kana fuutee akkatti hiitutu jira sagaluma nama biraa irratti geesse waan namni biraa janajjane geessitee irratti hiita akkatti dhamutu jira namni beenne moo namni waan miidiyaa kana beenne namni waan kompiiteraan beenne kuno kompiiteeri wallahi kuno as nabira lama sadi jira banees nagarsiisuu danda'a ho barbaad waan atin hine waan sila sammuun kee hini in godhama kun jettee yaanne godha kompiiteeri ammoo wanni beekuu qabu amzaa sheek jaabir wanni beekuu qabu adaba dhabuun kee kuni rabbiin birattillee nama birattillee xiqqeenya wallahi yuutuubii kan gadalagadhu waan barbaadde gara biraatiin deemi Ali Sufyaan jecha kana haasa'uu dhiisii ati akkanatti hiitee fidde ani siin kunu wallahi yoo shamarrinatti dawwalte jechuudha waan jaalalaa dhiisii haasaa akka malee yeroo isin baquu jammarte qaatan bilbila koo irraa gara bira haasaa yoo gaafii dhufte gaafadhu kanaas kuteera gara bira namni miidiyaa irratti haasa'u akkuma argina haasa'u tokko namni beekumsa qabu akka argina haasa'u afaan koo keessa akka hin baane waan narraan taane hin baasu du'een lafa lixa malee li'annahu namni waa beeku haasaan isa keessaa bosu akka qaba gara qaba waan dubbatu beeka akkatti dubbatu beeka ani amma nam tokko yookiin naan haasa'uuf yookiin inni jaalaluma dhugaa sana naafa qabaatu fedhu sa qabaatu fedhu jaalala dhugaa sana naafa dhabu gara fedheen naafa dhufu namni
akkana dheetti naaso amma viidiyoo amma amzaan hojjete keessa wanni tokko taqriiba wanni isinitti ta'u amma miidiyaa kanatti fidee facaate dhiifama jedha erga dunyaarraan ga'e waan ta'e otuma dhugaa ta'eefu wanni ati fidde kun otuu dhugama ta'e harruma dhaqee namni hadduma haasaa akkasii naasa obboleessa kee wanni asirratti isin beekuu qabdan warri waa'ee kompiitaraatii fi waa'ee akka sagaleen jijjiirame walirratti xalafamu hin beekne harruma dhaqee namni harruma seene obboleetti meeqa qabda obboleetti hangana hadduma barumsi jalqabe hadduma wal baramee ammuma dhaqee namni nama bare ammuma haasaa kana haasaa jettan isin sammuudhuma keessan isin fudhata ammoo namni waa beekummoo ammasi sagalee isaa akkanatti ol qabee waan argee waan fokkisaa akkanaa kana jawaalli kun akka waraabu beeka yoo namichi si waraabuu dhiise googil kiroomii kana si waraaba abbaako googiliin kuni waan hunda isi waraabee jira garuu isin hin beektan namni mistira saabiqama namni beeku jira wallaahi wanti isin haasoftan hundi googila kana keessa jira gadi baafamuu danda'a hundi isaa googila kana keessatti qabatee jira beekumsa barbaada waan hundi beekumsi waan ati itti yaadin hojjechuu danda'a suuraa kee kana jijjiira suuraa biraa godhuu danda'a ammoo amzaan sheek jaabiri otuma wanni kun dhuguma ta'e wanni ati fakkeessite kun wanni ati hojjettu kun otuma dhugaa ta'e maaltu haddii kana fiddii addunyaadhaan ga'uudhaan si gahe maaltu si mudde yuutuubii dalagachuudhaan wanni biraan dhabame irdii islaamaatiin malee hin ta'u yuutuubiin dalagatamu yoo sheekar amma beektani wallaahi namni gowwoome amma amzaa jimaa hordofu kun wallaahi yuutuubii sabskraayib illee godhan dhaqeen jalaa bahee qaatan baase jalaa sabskraayib isaa jalaa dhiiteen bahe buloogii godhan achi baasa isa jechuudha amma feesbuuk isaa buloogiin godha maaliifi otuu inni kun nama dhuguma rabbii nama tuqu yookiin namaaf bahe akkatti haasa'u beeka namni wanni amzaa cinqamee sheekotii jajjaboo sheekotii miidiyaa irratti beekamtii qabanu geessee maqaa jaraatiin cinqamee kompiitara hidhee yuutuubii irra geessee kaa'ee kottu ebelu jedhee achitti waama namni gowwaan dhuguma nam ebelu waa hojjeteera sheek ebelu kottu viidiyoo isaa jira jedhee walitti dawwalee walitti mee yuutuubii dha eessa ilaaluuf walirra jeta ati gowwaa dhattee laalta inni yuutuubii sana keessa hisaaba herreeggataa mee hadiisa namni himu mee viidiyoo godha qila nama 200 caalaa namni daawwatu yoo baay'ee 100 200 viidiyoo nu gadhiifnu waan diin waan barnootaa qofitti meemmoo hamzaa sheek jaabir basala ofitti dibii kana meera qilaan nama 30,000 daawwatama maaliifi bakka sheexaanni bakka qabu bakka waswaasaatti bakki kun akka namni waswaafamee waan kana dhaqeetti waswaafamee maallaqa isaa dabalu barbaade garuu wallaahi maallaqni kee kun haraami bakka feete dhaguu lamaa feete gaafadhu sheeka feete gaafadhu maallaqni halaal keerraan dhufin maallaqni karaa haqaatiin hin dhufin maallaqni irdii islaama balleessite ما ربين صداتشو ماللي وديفت من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة حديثة جدو سنة لك أبتتو بس حديثم تكون ماليف كن جدامي إسلامتك وانجل رتيو أرغيتي روسيتي وانجل إني هجت يو ولين أرغيتي سترتي بالا ربوفتي برد برفتي ربين أني مو وانجلك الدنيا آخرة سترى حديثة جد سانو ماللي يادتو أسوما نمنوان كان ودي هنقون أيواتو kompiitaraan hodhitee akka goote fiddeetta amma waan kana wanjalinya ta'uusaa otuma beette maaltu addunyaatti fiduudhaan siin ga'e meemi maaltu sababsifte aali kirraa waajjeesse otuma ajjeesse mugumaa fudhatta malee aali kirraa waa godhee namni kun dhiibbaanumti asiin si gahee akka inni wanni ati baateef miidiyaa kanarratti hinaaffaa qabda dhugaa rabbii taanaan asii wani beeku qabu hamzaan dhiibbaan ati asirratti godhuuf deemtu nama jajjaboo silaa beekamtii nama biratti qabu nama addunyaan sabeettu nama namni sabeettu akka inni miidiyaa kanarra hadoodee taa'uufi akka hadoochitu barbaaddeeti akka sammuu isaarra dhiibbaa geessitu barbaadeeti laakiin hasbi allah wa ni'mal wakiil siin jennee hundi keenya iyyuu hasbuna allah wa ni'mal wakiil mee dhuguma hamza ati dhuguma surree hidhatte viidiyoo kan ko waraabi fidiyan bakka akka maxxaqabbalte kan ummata walirra hite kan hiki fidime ati amma hite fiddan ambe mee hidhi fidi amma deemi hidhi fidi gadeen akka keeti kunotu dhalachuu baate duniyaa kanarratti wallahi maqaa sheekaas nama balleessite munaafiqas taate ofii keeti sirraallee jiilli dhufu namni booda dhufu sirraa waan hin taane barata areeda isaa yoo laalan sheeka yoo kitaaba himu akka jira munaafiqitoota asiin dura Abdallah ibn Salul
namoonni meeqa qur'aanni jarri qara'anu jechuudha warri munaafiqa qur'aanni jarri qara'u jechuudha qalbii si buta imimmaan si keessan dhaabu yeroo jarri qara'anu subhaanallah waan biraati garuu rabbiin jaruma sanaan innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naar jala kaafiraatti gubattani jedhe kaafirri nuyyuu sadarkaa keengeen isa jalatti gubatta jedhe sababni isaa qur'aanni jarri qara'u sagaleen sautii jaraa hin bareeda hadiisa yoo namatti malu imimmaan qabatu namni da'waa jaraa irraa Hamza Jimma Hamza ishismo Hamza Sheikh Jabir maqaa kana illee sirraa fuchuun Hamza jechuun goota maqaa nama gaarii ture maqaan kee sirraa fudhamu qaba maqaan kee maallaqa funaannattu YouTube ta'uu qaba maallaqa haraamin YouTube funaannattu kana ta'uu qabda maqaan kee jijjiiramu qaba sirraa maallaqa kara halaaliin barbaadattu karaa rabbiin jaallan asiine alakee Ali Sufyaan fideen dhufa jedha alakee maazin enyu namni funaanin hin jiru alama funaane kompiyuutera walitti qollofee akkan ta'an sagalee hayyuun dubbate jechuutti sagalee sana namni fudhatte sammuu dhumti keessiluma maa ishtagal shagal sammuu kee yaada keessa galti wallahi viidiyoo san dhaggeeffadheenan akka viidiyoon kun qanabbarame dhibbaan dhibate garuu namni hin beekne dhugumaadha sagalee dhumaatti dubbattu sagaluma keessan kana fuudhanii irratti hidhanii deebisuun daqiiqaa tokko sukundeen fudhatu kompiyuuteraan sukundeen garuu rabbiin khaaliqul ardi was samaa'i si argaa jira Hamza waadhatti goote kan wallahi inna allaha fawqaka rabbiin sirra jira sirra qofa miti aqrabu ilayka min habli waridik kana caala sitti dhiyaate jira jazaa kana si kaffala ati duniyaa irratti YouTube kanatti ittiin haraamin fiddu kana nyaattee dhiifte rabbitu beeka wallah nyaattee dhiifte rabbitu beeka ammoo munkaraata wanni ati bid'aanati fiddee asirra kaa jirtu kun wanni ati fiddee lafa keessee jiila dudduubbaatiif lafa tuultee deemaa jirtu kun wizriin wanjalli kana insha Allah ilaa yawm al-qiyaamah sirratti deema yoo beekaa waatti nama tuffata alakaan muuziqaan halaali jedha yaa jara keen ulamaa'ii dura dhaabat nama kana kan goona munaafiqni siluma Abdullah ibn Salul yoo fakkeenya fudhanne yeroo ergamaa rabbi bira dhufe ergamaadhuma qulqulluu bakka isaanitti fakkaateera nama imaana qabu areedni kun bakka nama gaggaarii turan ammoo yeroo achi garagalan keessoon jara waan biraati jara keen bifaan warra bifaan fakkaate keessi jara summi rabbiin quraana keessatti innal munaafiqiin jibbifa munaafiqaatiin إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إنهم لكاذبون كذابين صبدوا تجتشون ورمك إسلاما باتي أريدك نباتي عن الشيخ جدا عن الدعوة عن جدا كيسان أبوليس إسلامات وتما وانجلكن علي سفيان الرادفي أبوليس كيت أبوليس إسلامات ونكون سترمو كبا osuma namni gadi hin baasane waan kana gadi hin baasinaa jettee dhowwita malee kottaa si bira jiraadhes kabala tokko lafa si buuse du'a wallahi wa rabbal kaaba kun jettanii namni quufaan akkanaa kun boonmi safuun beene xiqqoo namaa harargeen goota bar harargeen biyya ulamaati bar harargee arrabsiise mucaan wallahi billah harargee jechuun bar biyya nuti itti baranne biyya aalimaati bar biyya ulamaa'i muftiin alamaa achi keessa jiru bar muftiin Itoophiyaa Sheekh Adam Tuula ulamaa'in achi keessa jajjaba akka Sheekh Muusaa Su'aala akka Sheekh Ahmad Watar umrii jara rabba dheeresu akka Sheekh Usmaan Durri leenjisanii nu barsiisanii ilmi rabbi kan biyya kamirraa eessa lixarraa kaanee achi baha dhufne achitti kumaatamaan achitti baranne biyya keessan biyya aalimaati bar biyya keessa biyya sadarkaa qabdu bar ilmi isii xixiqqoo kana iddooti barattee dhufte rabbiin sun abeeku bakka ati fiddee maqaa harargee kan xarrasiiftu sheekkotiin harargeellee ijoolleen harargeellee sitti qaanfatti wallahi sin qaanfatti xinnoo namaa jechuun si dhugaa rabbiin sitti hima situ of xiqqeessa yeroo hedduu nama laala beektan asiin sheeka fidaa asiin dubartiidhaan dhaqaatii baazilee maal taa'e asiin dhiiraan basala fudhaatii kana ilmaan namaa wanjalinyaa goota ofisi wanjala taata jechuudha waan rabbiin namaan kennin kotta asiniif ta'a jetta waan rabbiin ilma namaatiin kennin asi dooktorinnati isa kanaa keessatti baratte dooktorinnatiin addunyaa jajjabaanuyyuu waan ati itti cinqamtu kanatti qabanii hin argine qorichasaa maali boqun dhamaan dhamay nama dhamaasa jedhu ustaaz Raayyaan calluma jedhee namni itti ilaala nima na dadhabsiise bakka ebbal goota viidiyoo daan fidee dhufe mana murtii gurraacha jechuun namti maanni hiikkaan isaa ati islaamaa bar mana murtii gurraachaa jechuumti hukumii islaamaa maal jechuudha inni maal moggaafatte ati islaama miti kotta mana murtii quraanaa fi hadiisaa itti moggaafattu
mana murtii gurraacha sitta gurraacha obbo wallahi sitta gurraacha dukkanaa usitti jid maal mataa nama garagalcha bo namni gowwaan hin dhalatin rabbisaa ajjeesu yaake gowwaa kana arguu dhaga'utti wallahi sukkaara namatti kaasa sukkaara hay bo kun namni akkana xiqqaan akkana yoo bifaan guddaa qaamti isaa olaalan nama yoo yeroo hojii isaa laalan immoo bar hayawaanni nu sammuu qabdi bar wallahi hayawaanni sammuu sirra qabdi natti fakkaata nan qaanfadhaan jecha afaan keetii bahu wallahi jecha afaan hamzaa keessaa bahu dhaggeeffachuun qaanfadha dubbachuu dhiisi yeroo inni areeda keetti kas godhi jedhu gaaf tokko akkana godheen silkii sana dhahee darbadhe qaanfadhe waan ofii kooti namaan jedhe wallahi akka waanan ofii kooti jecha sana jedheettiin rifan amma yeroo viidiyoo kana argu rifachuu miti ilman qabbanaa akka nu qabbanoofne qabbanaa yatis bakka sammuun kee adoodu sammuun adoochite wallahi wacce ati gootu kun daa'i yookiin warra silaa ummata kana waa barsiifne jedhu gufachiisuuf innatti baate munaafiqnis bar maqaan jara islaama bar maqaan jara quraana yeroo saaba bira dhufan yeroo jadi qaru bakka waan biraati sagaleen jara ammoo yeroo achi garagalanoo sherriin jarri xaxu jechuun afaan qofa ta'an jechuun kanaaf warri shira akkanaa xaxxan dhugumatti wallahi adawwi islaamaa ta'uuf deemtan adawwi islaamaati diina islaamaati maaliif hadiisa ergama rabbiis itti tabatte man satara musliman satarahu allah nama bar zinaa godhu yoo zaahiratti dhattee akkana argite bar satartee irra dabarfachuudha ebelu zinaa godhattee duniyaa irratti baatanii himtuu baar satari jedhe bar wakam rabbuna satar rabbiin meeqa sataree jira ati sagalee hanganaa kana walirratti xalaftee fakkeessitee kijibaan odeessitee fiddee walirratti itti asirra gadhiiftee ummata burjaajessitee jechuun ummanni waan kana dhugumaan dheedhee fudhatee gowwaan ummanni baay'eetti gowwomaa jira garuu dhugaa fakkaata gariin namni gariin wallahi viidiyoo kana dhugumaa Aliin Sufiyaan dubbate jechuu danda'a ammoo kompiiteraan singarsiisu kuno yoo agartani kompiiteraan dubbatti mul'atu kana gamana tachi laalaa kompiiteeraan achi taa'u kana wallahi waan isin barbaadan tata waan isin sagalee dhuma koo kana waan namni bira haasa irratti geesse talafa akkuma sagalee xiqqeessee guddeessee furdisee maal fidu kanatti wanni hin goone hin jiru namni gowwaan Alii Sufiyaan bar namni hayyuun bar namni sammuun isaa dalagu namni sammuu ka hamzaa kana baateen deemin namni akka sammuu hamzaa kana baatu dhuguma rabbi taanaan sa waan fedhe dubbachuu danda'a namni akka sammuu isaa kana qabu garuu namni sammuu guutuu qabu aqlii guutuu qabu yeroo dubbatu bilbila kana maaltu na waraaba laata amma ani hatta gaafii na gaafachuu shamarroonatti dawwalte gaafii dogongoraa keessatti nasiin dhattee milikkee jammarte achumaan keessa harka fudhadha maaliif yoo isin illee na waraabin bilbilli kun waan nama waraabuuf keessaa qaba waan ta'eef namni sammuu qabu yaada baritti yaada akkuma arge haasaan darbatu bar islaamna akkuma argen dubbatu bar muslima jechuun man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi hadiisa kana eessa keessatti nama islaamaati ofiin jettee maqaa of moggaasuun kan kee yoo islaamni arrabati namaan arrabsitu kanarraa najaabahe yoo nama arrabsuu baatte an islaama dhugaati jechuun wayadi yoo islaama ofiin jechuun yoo harka keetiin nama dhahuu dhiifte yoo arrabaan nama arrabsuu dhiifte ati islaama guutuu jedhamta tayyib ati man salima almuslimuuna min lisaani keessa galtee taate islaamna arraba keerraa najaabaheera ganama galgala murtii gurraachaa jette isa waan beennes amantaa biraa hordofete isa siyaasaa hordofete harekaan achitti mana murtii dhuma gurraachaa jechuun hukmiin isaa maali otuu lamaa gaafanne innumti kun wanjala guddaa murtii gurraachaa islaamni qabu seera islaamaa keessa murtiin gurraachaa jiru kan jiru hukmii qur'aanaa fi hadiisaa qofa kan lafa nuu kaa'e وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول يو واللبدن يو واللبين دفه يو والرفسيتن دينكتل أتي فلين سفيا يو والتوتن قرآن ربي جرا كوالي تسنفد حديثة جرا أستمالي فكست ما بدو ميكون ما تنونا ما تاتا ما الدنيا اللي ستفتة مالي ور ربين أن إبلو جبه فأبغضوه جباس اللي ور الدنيا
ebelun jibbe ya warra malee kota kona jibba hasan sa kana matitiraw akana nasa san jallanne dachira gadi nageessa jennaan jibbaan gara dachii dhufa ilma namaa kana hadisa kana keessatti sirriitti of laala warri nama biratti fudhataman qabne warri namni isin jaalan warri namni argaa keessan isin dadhabu hadisa kana keessa wallahi ani namni argaa kona dadhabe osoo namni na jibbe jedhe hadisa kana keessatti of sodaadha maal ta'u kon of sodaadha la'allahu warra rabbin jibbe sana ta'u of sodaadha maalifi hadisa zahira lafa jira nama tokko rabbi yoo jaallate jaalala saafidi addunyaatti gadi roobsa yoo ati miidiyaatti dubbat yoo ati jamaa bira teesse haasofti haasaa kee kan dhaggeeffachuu hawwa namni si dhabuu hin danda'u mucaa akkasii gurbaa akkasii jedha namni illee si jaallata laakiin idhaa abghadaka Allah gaafa si jibbera maleekota namicha kana natu jibbeesini jibbaa yaaki dadhabe bakka jibbaa sinillee eega maleekaan si jibbani jibbaan kee dachii kanarra gadi dhufe ummanni addunyaa kun sagalee kee dhaga'uu barbaadu yoo si arge nama xiqqoo sheekii si akkasii jedha sheekii dhagaa amma kun namni akkasii tuffachuu kana hadisa sana keessa yoo of galchitee laalte tarii jibbaan rabbiin biraa gannaa dhufe laata jechuun kee mettingi godhi ilaal laakiin idhaa lam tastah fasna' maa shi'ta hadisa keessatti waan tokko qaanfii dhabnaan waan tokko qaanfii gaafa dhabde fasna' maa shi'ta wama feete dalag ilma namaa kan الحياء شعبة من الإيمان حديث إرجمان ربي نمنتك واقع فتشون نمتك ونكون صفودا ديرو ونفعن قوتي بوكون صفوتا نما بدت ديرو حاسا كمالنا كيسابانا نك أنفتشي سالة جت بر أنفتت محاسا تقديسون إيمانك باتشو كتبر جت أمزاد أفاني بوسون نما إيمانك أبو كيسابا التنيات دوسين أتيس بركنت تسي في دجل أفيدو والله أنا همزالا طريقين سكن جلت الله أكن ندون أمبيكا سكالي أيدو فيديو كوان ندو بتشاجر هيدنا فيديو فني وان فده هيدا فيديو وان فده dan tasa tingkabuan annama gade kana jala stain dagge fadu hasa gade kana jalan deeman hatalafu amma rabbi guyyaa qiyama so daadhaatisin namni akka ali sufyan kun sadarkan namni waa beeku hasa san hasa ayo kini haduma dhaqee kasitaasa saluu obboleetti meeqa qabda maali haduma dhaqee qorate haduma dhaqee waan sana dubbate waan fokkisaasan otuma waliin bareeniin jabaan namni akkamituun dubbatu mucattiinuma haasoftu sana sammuu ilaala maallaqaan bitanii yookaan ijoolluma waasilaa barumsan qabne wal janajjantu fidanii sagalee walirratti bar sagalee konkoo kana bifa sagalee kooti kana taasisu waan namni biraa dubbate waan namni waan fedhe waliin haasaye mistira nama fiddee sagalee koo irratti dhuuni dandeessa tokko sagalee shamaraa fiddee sagalee koo taasisuu dandeessa sagalee kan koo immoo shamara taasisuu dandeessa hojii kompiiteraati wallahi maa bodal dalaa yuutuubii ta'ee namni kun yoo waa argilamuu gadi hin taa'u jechuun sagantii wallahi hedduun aarse bakka Ali Sufyan abadan ati kana jetteef da'waa isaan dhiisu tokko qaban ati miidiyaa kanarraa bakka isaa buusiin ta'u maal si godhu bakka isaa buusiin ta'u ati yookaan isa kana gufachiisuudhaaf namni tokko namni munaafiqaa tokko gaafa isinitti ka'u maal gochuuf deema beekta wanni namni tokko diina sitti ta'u waan ati itti jirtu sana inaafu waan ati irra jirtu sana yoo bakka kee ga'uu dadhabe yookaan waan ati hojjettu sana hojjechuu yoo dadhabe kalaas hinaaffaa isaa achi garagalle لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكة على إيش خير الرد ورجل آتاه الله علما نما لما ملئ حسدون انتو وتو أكوان إبلو كان أكن ربنا كن كان جدام ولا ما قف حديث كيسن توكو نما علمي ربي ساكن بيكم سان نما هوغانو نما بيكم ساكم ثم بيكم سكا يبلو كان ربنا كن توكا عالم يبلو ربنا غدي توكا يبلو كان ربنا كن بيكم كان يهوي تركونغ لما فان دنيا ربي سكن دنيا نما توكو دنيا باجي كب مسجد جارا مدرسه جارا هي سغرغار دنيا كان سلا ربنا كن ان سكن خير وجد ولا ما كان ملنا ما سدون توجد حديثني اتنا ما قرا يوسيتمنس اتي قلو بيتمتي قلو چبيجلا ياسوتي koy gamma bor mana murti gurraacha jedhe suura ko rarraafate dhufa gadeen ayya akka garan qabne hun
rarraasi geessi ka barbaadetti an mana murtii miti jechuun bakka feete na geessi dantaa kee qaban waan ati hojjettu hunda kompiitera kana keessa jira garuu akka kee xurii taaneen waa hundan hojjennu waan feete godhi waan feete fidi xurii akka keeti miti waan xurii funaantus miti namni xurii akka keeti deemee si jalaa funaanu sheerii si jalaa godhatu dhufe ma waa yaalii sufiyaa warri jala deemee sheer godhu kottaa dhaggeeffadha mee atis munkara facaasuu keessa maaltu si geesse mee warri sheerii gootan si maaltu si marare mee haasa sana keessa mee maaltu si marare otuma san ta'eefu Ali Sufyaani hin jenne jecha nama biraatu sagalee Ali irratti geessame qabbarame walitti hidhame kompiiteraan hojjetame dhibba hojjedhu ottani an waan akkana fokkataan fedhu malee kunu amma hojjedheen sin agarsiisa wallahi dhibbatti waan kana jechuudha garuu waan fokkattuu kana hojjechuun barbaannu waan nuti kan barbaannu saliima ta'uudha fuuldura rabbiitti nuti kan barbaannu rabbiin fuulduratti nagaa ba'uudha kan barbaannu bor har'a duniyaa irratti miti duniyaa irratti yoo yakkan godha jedhe hulaa cufadhee gochuun danda'a nama tokko akkam barbaade bilbilaan osoo hin taane zaahiraan itti bahee akkam fedhe godhuu danda'a bilbila kana dhiisi jechuun biyya biraatti asii achi dawwale waraabamuu dhiisi idaa lam tasta'i fasna' maa shit qaanfii dhabnaa wama feete dalagi hadiisni jedhu sun tokkoffaa hayaa dhabuudha kun namni wallahi ani amma waan amma inni walirratti hidhee fide kana hin dubbadhu wayti afaanaan dubbatu danda'e bilbilaamo sanuu ani nama da'awaa godhu tokko nama miidiyaa kana irratti namni na beeku jecha akkasii sana dubbadhee boru dhufee waan ani mamoo namichi sun Facebook qaba miti garuu nama itti naasa'u kun yookiin shamarreen itti Facebook qabdu miti dhuftee boru sagalee koo maal jedheen da'awaa himame xayyiban akkamitti naasa'a da'awaa akkamiin geggeessa waan akkana haasa'a wallahi waan kana akka hamzaan sobaan xaxee fide dhibbatti abbaan amanti amani abbaan sagaleen kun garin nama meeqatu na gaafate sagaleen kun kan aliiti sagaleen kan aliiti jarana kompiitera godha waan kana la sagalechoo kanuma saati jedhe aboo jazaaki rabbi siifa kaffalu hamza ooleen bulin ilaahin dandeetti qabu yaake allahu alladhi fawqa sab'a samaawaati rabbiin arshii irra jiru jazaaki ammatti siifa kaffalu هو اللي كل صبان كمبيوترنا وجدت بده ربي سيف قفل أولين بوليني جزاء رب قفل وجرا هند كيسا أو ما بدأت كومنتي بيتي جزانا ما كان أقوله دين الرانا ما قفت شيسوف وفي كيتي يودع واقول شو النبض يو في كيتي نما فيا دور النبض يوتيوب بيجي كده مي وان براتين دلقا بس ما كاشي كتيتين دلدلي ربي صدا شيخ جمال بدي سافيدا عالم غرغدا جيرنا نما سلا نما سالفچيسو مقاجرا دهون نتيما ام مقاجرا دهون سالفدا والله شيخ جمال بديسا نما غرغدا نما امه فيد عالمه كتابره ولتي غرتي غرده والله تلا برجلات عليك يا كان انجن اكنان كبلو متلا غركنان سبورتنيا دانيل كان ساكن سانا كني نما تتولا جچو غوا كنا كان ما هو غوا ايستي دلتس لغوا كنا سي الرسول بالله حقا غدد والله سي الرسول حقا غدد لانك زي منافق ما تقوت بك وان فيتجي هجيكت هجي منافقاتي منافق ربي تعرف سي انا الرسول كم تنيسان نما ربين الربسه نما ربين تنني غدي تكني انت نسو ركون قب نما ربي تكسه انت كسو ركون قب سيتو كبجا كدبي سلااتي كبجانتسي علماء الرغتسي اما شيخ جمال بديسا ميبا ربي سودا دبي يروي ديفيد من مرتي تي ادا جنو ميما سنت فكاتات ابو مرتي من ربي تي ادوا تيمو علماء من مرتي تي سيتمي ولتي فنانت اتيمو من مرتي ربي تربي سيادي سو خلاص وندي جنو تو كنجرو كنا مالي مالي ربي سي اكاجل جوشن دوايت كد على الموسيقى حلال جلسن دوايت كد تابان يا رب مچاكنا اكاجل يا رب كان اكاجل يا رب مچاكنا جلسن وان علماء ايغا صحابه را نمني صحابان عبد الله بن عباس ورججبون علماء ايغا صحابه را كاني حتى ما في اسكان موسيقى حرام جدا دفن دنگدا اني اولكي حلال جدا كتابكم كي صبرتي حلال غدني ايغا نبي كي را كاي صحابه تابعين را الى حدات دفه نغاي حلال دان دفه نغاي حرام دفه نغاي موسيقى اصبح علماء دابته ان قامفتو اكلم علمي براتي علمي تتكون نما دمافت جدل علمي نككو تتكو كيا كان قباتي بر نمرك ساجرتا كان كركون علمي تتكون نما دمافت يچون كيكان
tokkoffaan nama dhamaafti ilmi akka keetti kana rabbi namaan kenne wallahi ilmi laa intifaa'a bihi illa almadarra dhiibbaa malee beekumsa keerraa wanni namni argate hin jiru ilmiiti baratterraa islaama keessatti dhiibbaa malee khayrinat hojjette hin jiru tokkoffaa eessaan dhiibbaa hojjette jedhe gaafa muuziqaan halaal jettu nama meeqatu muuziqaa dhaggeeffate wallahi nama meeqatu dhaggeeffate maali yoo jettani maali boo kun ustaaz Hamzaan halaal nuun jedhe Hamzaa Sheekh Jaabir nama jedhe muuziqaa dhaggeeffataa ture wanjala kana fudhatte ati intishaarratti goote sharrii ummata keessa facaafte ilmiin kee asitti faayidaa akka dhabe tokko ammoo jechi afaan kee keessaa bahu نبي ربي دا الحياء شعبة من الإيمان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نمتك واق أنفتشون أفان ساكسا وننتاني قدين أفاني إسابه نبون امتنويو إيمانك باتشو راي نمتك وان همزان جلوسان وان دبتسان دبتشو نبون يو دبتشو فكاتل أمني وانا انجل ونقول أنفتي يوم كيسا دي بفتي إيمانك أبدا وبيك أما يو إيمان ربي كيسا فود وانا ما ستنو في قطة جيجو waanuma afaan keerra dhufe fokkata waan fokkisu waan sababiratti nama qaanyeessu waan namni namatti kolfu afaan kee keessaa ba'a maaliif akkasi beektani namni afaan isaa keessaa wanni ajaan gadi ba'u li'annahu laysa lahu iimaana dhabu waan jette jedhe iimaana kee tokko jaddada yoo qajeelte hin qajeelle taanaa yaa aki akka godhe siyaa godhu rabbiin dhiibbaa ulamaa irratti hin dhiifnu nuti cal jedheen ilaaluun ulamaa'in dhiibbaa ulamaa'in ijaan arguus hin danda'u arraba jalas ilaaluu hin danda'an waan feete immoo laaqadhu dhaqe yuutuubii kee dhaqi basala keetiin deeme akka feete godhan takkaa waan jenneen dhaqi zayitii keetii fi faazileenii kee guurradhuutii shaantaatti naqadhu achi dhaqi yuutuubii kee fudhu kana sirkatti hin qabne akka barbaadde ta'i laakiin ulamaa keenyaan birrii dalagannaa Sheekh Jamaal Baddeessa Ustaaz Bayaan eenyu Ali Sufyaan jara kana fudhadhee yuutuubiin dalagadhaan mustahil kun waanuma hin danda'amne eenyunuu sittin dhiisu kan eenyunuu sittin dhiisu rabbi si haa qajeelchu wanni jennu hin jiru ammas rabbi si haa qajeelchu hin qajeelle taanaan ilaahitti si himanna bakka inni danda'aadha moo kan waan dadhabe qaba bakka si kaa'ee kaa'aka ilaahin humna qaba wallahi nama 500 kana keessaa nama afaan isaa bara yoo inni yaa rabbi jedhe kan rabbiin achumaan lafan keenya baatu jira bar kanneen na laalu kana mee rabbi isaa qajeelchu jedha Hamzaa kana qajeelumaan hin malle taanaan nama dhiibbaa islaamarraan gaha da'waa irratti gufuu taanaan lakki gufuu satta ta'u jireenyi jenneetuma du'aadhaan bira daarafan dhiisi waan kana dhiisi jennaan hin dhiiftu taanaan sheekotiitti gufuu taanaan rabbi gufuu sitti haa ta'u jenneetuma si bira daarafan kanas jiruun kee akka kanatti siif sin bal'atu jiruu gaariillee jiraachuuf hin hawwin akka kana taate ulamaa xiqqeessite Sheekh Jamaal Baddeessaa xiqqeessite Ali Sufyaan eenyummaa ustaaz Maali Bayaan jarreen akkanaa kana funaannatteeti jaraana yuutuubii dalagadha yoo jettu maa tastaxii min rabbak wanni bira haafu rabbiidhuma sanan sodaattu rabbi alladhii callamaka kalima waxda waan biraa dhisi kalimaadhuma qur'aana tokkitti qul huwa allahu ahad nama quraanuma rabbii si barsiise jecha rabbii kana hiikka isaatii wajjin rabbii si barsiise san maa tastaxii minhu usumaan qaanfattu yoo namarraa qaanfii dhabde ilma namaa qaanfii yoo dhabde bakkiti ati fidde kun osoo gara dhuunfaatiin illee ta'e jira dhuunfaadha jenne keessaa baan ijtimaaca addunyaa caalama alkawn nama biliyeenaa lakkaamutu feesbuuka qabata tokko lamaa miti viidiyoo intishaara godhee fidee gadhiisee ka'e eega namni sheer godhee ummanni waliin ga'e faffacaaseen booddee dhiibanni maaltii godhama sila fiduu dhiifta awwaluma jalqaba hin fiddu ture sila amma achi haadhi viidiyoon asuma achi haadhi kottaa isinis warri sheerii viidiyoo kana of jala gootan isinis fakkaatuma akkasaati hamtuu addunyaarra facaasuudhaan sadarkaa tokko argataa jirtan wanni kun gaariidha isinitti tollaan sheer godhaa jirtan kottaa dhaggeeffadhaa kottaa kana ta'a wanni isin sheer gootan kun isin mararame viidiyoon otuma dhugaa ta'e sobaan haa hojjetamu dhugaan isa hojjetamu maaltu isin mararee viidiyoo kana sheerii gootan of jala mee natti maa mee huma isin mararee dhugaa rabbii natti maa mee inni shamaraas inni dhiiraas kottaa dhaggeeffadhaa jettanii wal waamtu tokko jedhe poostaa kee jala fiddee yeroo as jala kee teessu maaltu si mararee natti mee maalirraa gammaddi mee maalirraa gammaddi mee huma si gammachiise
haasaan sun rabbiin biratti jaallatame naanachi jala kaatte ammoo rabbitti si dhiyeessa sawaabatti argattaa waan kan ila ammoo waan kayrii yeroon dubbadhu sheer godhi yoon jedhe si kadhe abadi sheeriin gootu waan nama fayyadu yeroo nutti daawaa goonu sheeriin gootu harkisi dhukkuba ammoo waan rabbiin jaallanne waan yoo waan sana goote rabbiillee sitti dallanu sheerii gochuudhaan addunyaa rafa caafta nama meeqa argine kan sheer godhu waan akkanaa kan ma rabbii kee sodaattu atillee yoo inni rabbiin sodaa dhabe yoo inni iimaana dhabe yoo inni kalas duniyaa dhumarratti akkam fedhate boru azaaba sanaan gubadha jedhe isinis wajjin akka inni taana jettu maaltu sin galchame waan akkana sheer gochuu maal achumatti tuffattee dhiifteen baatu hatta nama waan sana sheer godhe of jalaa bu'u hatteen baatu ati li'annahu waan hamtuu sitti fide malee waan gaarii sitti fide waan kana dhaggeeffattee sawaaba meeqa sii barraa da'waa islaamaa tokko deemtee yoo muhaadaraa tokko jala teessee dhaggeeffatte bar rabbiin achi jala teessee dhaggeeffataa jirtuuf jecha maleekonni dhufanii du'aa isii kadhatan aboo ilmii dhaggeeffataa jira da'waa dhaggeeffataa jira kitaaba dhaggeeffataa jira rabbi rahmata siifa godhu wanjala kee siifa dhiisu jedhaa si biraa deemti maleekaan rabbii ammoo gaafa ammoo waan rabbiin jaallan waan fokkisaa kana fiddu maal siin jettee baati maleekaan milkaa isiin jetti moo wanjala kee rabbi siifa dhiisu jetti moo maal sii gootee baati maleekaan gaafii kan maleekaan yeruma sanatti ebelu wanjalinyaadha waan islaamaa hin tolle aibii obboleessa isaa sitirii obboleessa isaa irra silaa uffata buusu uffata irraa baase wanjalinyaa jettee maleekaan qacce goote qalamii sirratti keessee fuutee baati harkuma duwwaa baatiin se'i poostii ati goote sana maleekaan akkasumatti dhiiftee baatiin se'i hundi kee warri poostii goote akkuma sanaan seefisii ta'ee jira fuuldura rabbitti bor atis obboleessa kee irraa satirii fuuti obboleessa kee sataruu didde qaanyii irraa fuute jennaan fuuldura rabbitti satiriin kees irraa fuudhamuu ta'a hin shakkin kana hin shakkin jalqabammoo wuzrii kana wanjala kana hunda hamzaa irratti deebi'e hamzaa sheek jaabir hundisaa eega hamzaa irratti wanjalli kun hundi eega deebi'e isin warri sheer gootanis guyyaa qiyaamaa wanjala rabbi si dhossee taaru meeqatu yakka qabda yakka jajjabaa hojjette rabbiin si dhossee jira wanjala keessana rabbi fasi baasa ati kan obboleessa keetii baafte waan ta'eef nama obboleessa isaa aibii isaa gadi baase man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awrata hadiisa lafa jira jechuudha wanjala nam tokko godhe nam tokko yakkan taane hojjete durbaa wajjin isa qaamu durbaa wajjin isa dubbatu yookaan waan wanjala zinaasa godhu waa hahatu argite rabbi si qajeelchu jedhiiti du'aa itti kadhuuti yoo dandeesse gorsi satarii irra dabarfadhu rabbiin aibii kan kee waan ati dhossitee hojjette waan namni sin beekin rabbii tokkicha malee rabbiin aibii keessa nasirraa haqee dabarsa jechuudha ammoo atakkati sheer goote addunyaan laala jettee addunyaan geessu kana kan kees rabbiin duddubbatti galmee keessatti isa silaasii haqamee wanti kun wanjala munkara wanti amzaan fide kun sharri dhiisaa jettee bira dabarfattee abbaa gadhiisa sana aboo kaasi rabbiin sodaadhu jettee poostii gaarii yoo barreessite yuktabu laka lajr galata guddaan achi sii barreeffama wanti kun hin ta'u sirrii miti viidiyoo kan obboleessa kee akkamitti gadi baafta jettee jalatti katabdee baate ajirii argatta ammoo kolfa jalatti dhaqeefaa kolfa maal kolfita obboleessa keetti mucucaate kan osuma dhugaate wanni kun soba garuu osuma mucuca san dhugaate mucucaate kana guyyaa tokko mucucaattaatis hin shakkin abadan namni mucuca namaa jala deemu namni aibii jala nama jala deddeemu abadi kan isaas guyyuma tokko ta'a malee nafu lafatti abadi lafatti nafu shakkin kan ammoo asirratti wanni dhaamus gara xumuraa bilbila akka malee isinitti dawwalamu yaa ustaazota keenya isin eeggadha asiin booda waan akka kana kun irratti dhame garuu isa kana osoo hin taane kan jara kana osoo hin taane namni biraa baay'eetu jirtan of eegaa akka hin taane bilbila haasawu danootu jira kan sagaleen isaas waraabame kan viidiyoon isaa waraabame sataram of eegaa naasa'inaa bilbila hinaasa'inaa dubartiinumaa hinaasa'inaa yaa'aki fuudha barbaadde taanaan akka seera islaamaatiin nama erga dhufu kanas dargaggeessi keenyas sheekiin keenya ni sheekii taatanis inni dargaggeessa taatanis yeroo fuudhaaf kaatan qalbiin keessan fuudha sin iyyate miti durbatti ergadhu ijoollee biraa obbolaan qabdu obboleessan qabdu namatti ergadhaati seera qabeessaan ni kaahidhaa haasaa fudii itti dadhanii naaseenaa dubartii wajjin dubartiin inna fitnatu banii israa'iliin irra guddaa wanni banii israa'ilitti nalaaka mana dubartiidha balaan dubartii fitnaan dubartiin namaa keessu namni boolla dubartiitti gale abadiin ba'u dhaqe boolli dubartii jechuudha gadi fagoodha akka qabriiti jechuudha
boolli dubartiin namaa qottu akka qabriiti kal qabri bakka feete dhaqi kaydiin jarri namaa godhu jalaa bahuu dandeessu kiyyoo jalaa kiyyoon jarri kiyya'u akbaru musiiba yoo rabbiin qajeelche malee illaa nama rabbi qajeelche malee shamarri tokko jechuun kiyyoo sin kiyyaatu akka nama qabrii lixee qabrii siliccifti sitti daawwalti simmetti eelaw sheeka gaafiin qaba gaafii maali kana yeroo achirraa kaatee gaafitti deebiftee fi yootti kaatee uummata tokko si gaafatte ateessa sheeka jechuu jammarte kalaas akkas akkasi biiko tayyib anna achirraa kaatee kutta siin gara biraa maa sheeka akkamii sin jaartii qabdee jaartiin qabu jedha kalaas qaba warra ilmaan sadii afur qaba mana keessa ilmoo qaba warra qaba bar hardiya wale waan gaarii wayi arganne silaalleen fuuna jammare gatte yaa kiima leesh isin fataawaa dhufte fataawaa biraan qabdee waan si gaafatattu si waan dhufteef qabdi siin ergamtee dhufte si kamti wallaalta ani shamarri tokko haajaa isiitiin ala haasaa biraatti yeroo siin tarkaanfattu qaatan bilbila koo lafa kaayan yookaan kana man dhageenya cal maaltu rakkoon nagee boleeso sagalee kan kee sheeka warra qabdaa warra qaba mee shamarri tokko asirratti mee shamarri tokko guyya tokko Mustafaa warra qabu jedhee naanaa sayera yookiin Mustafaa naasofsiisee retto kottuudha naa barreessi ani gaafiillee yoo sinna gaafatte dafee kalas yoo salaamataan naa barreeffame qaxxachumatti ilaaleera waalaikum salaam bas jirtaa ustaaz kalas maaltu na jira hin jiru koo maaltu na dhibe na argaatti kunoo Facebook irratti kala jira o tokkotti maaltu na naqe caljettee aduma dhuftee barre wardaa si argiti onnee si argiti fatanaaf deemtisiin maammadoongo tokko warri sheekoti warri ilmi achiin fageessin tokko gaa yeroo si waa gadhiise siin kun na jaallachuun na du'e qaata dhaqee duuka dhaqee inni isa si waatti gadhiise laayikii duuka gadhiisa yookaan leeshi sinis inni baay'een argeen kana waan kana yeroo hedduun nan dubbadha jedha yeroo hedduun nan dubbadha naa dubbatamuu dide nan qaanfadhe waan akkanaa dubbachuu baay'ee gadi ba'uuf deemtan immoo wallaahi gadi ba'uuf deemtan baay'een viidiyoodhaan akkan taane naaseen hinuma naaseen ajinabii dubartii tokko rabbiin alaalsiin goone miti kalaaf yoo fuuchuudhaaf deemtu nama akka gara isaan beenne sitti de wallaan akkamitti haasoftaan yoo haasoftes immoo haasaa firii qabdu maan dubban waan dubbattu keessatti jecha akka malee yoo isin jecha ulfaataa achi sitti deebiftu jedha maaltu si deebisiisa achi kolfa leesh yaa booguri jedhan qasaman billaa namni tokko na aarsi namni tokko jechuun sheekotiin tokko jiran jara kanaaf dubbataa jiran nama tokko arge danuu jira maqaa sheekotiitii warra areeda gas jedhee mataa kana bakka yoo laaltan shakkiliin jira sheekotii garuu hojiin jira hojii jajjabaa baay'eetu jira jareen akkana stop dhaabadhaa bakka maqaan hin nyaatina hinnu kun cubbuudhaan warri cubbuudhaan amma hojjetame amma cubbuu amzaan hojjete kuni cubbuudha kan nama biraa ammoo kanuma cubbuun ta'in faatu jira otuu akkasii argate hamzaan eessa nu geessa seetan isila eessa nu ageessu viidiyoo akkasii otuu argate hamzaan handa cubbuu funaanee fide kun otuu viidiyoo namoota tokko arge qaata Facebook irraa nu facaasee fixe jechuudha kanaaf of eeggataa deema akki jette wantaatu hantuutatu mana sargii dhatte jedhan hantuutatu sargii dhadhnaan yeroo isin nattu adurreen dura buutee dhatte achi jirti adurreen namni adurree wallaaleen jiru ennaa dhaqanu adurreen salfiitti nammitee dhaabataa jirti bakka sargii hantuuni yennu madaqanii arganu mee dhaabadhaa jamaan keenya dhaabadhaa mee xiqqoo jedhanii wal dhaabaneeru tokko dura bu'e mee dhaabadhaa jennaan maali jennaan ilaa jara diine keenyaatu kunoo salgii kana keessa jiru yeroo dhuftan akka argitan sirbinaa hundi keessan of eeggataa sirbaa jetteen walii dhaamte jechuudha of eeggataa sirbaa da'waa ol hin bahin yoonii fi waan akkasii nafsi yaa keen dandeenye yoo ati viidiyoo akka malee haasa'uun sirraa eegama ta'e yoo akka maletti dogongora dubartii jala deemuurraa of hin dandeenye laata takallam dhufteen dubbatiin obboleessu rabbiin sodaa kanas kanuma sinii dhaaman namni viidiyoo dubartiin haasa'u kooliisa ta'u kaaliisa ta'u maaliisa ta'u gara feeteen dubartii wajjin haasa'uu namni hin quufne namni dubartii janajjanuurraa abadiin taa'u jettee itti muratte dhuftee laayif irratti beekamtiin godhatiin kalaas isuma saniin beekamii taa'e rabbiin kee yoo fedhe bor siyaasa taru
yoo fedhe si azabuni taayichumatti bakka olin bayin kan nama yaaddeessu tokko maal yoo jettani nama da'waa yeroo himu areeda bareeffatee fafaaqifatee shakliin isaa aalima qulqullu yoommoo achi deebitanii naadara wanti dudduba jiru olii gadi badi sakkanaatu nama aarsa yeroo ammaa kanatti of amantanii jawaala kanaa naasan haadha aduwukum akbaru musiiba wanni sin baattan kun jawaalli kun jechuu kun akbaru musiiba waanuma gaarii seetanii baattu malee googila keessatti si waraaba kiroomii keessatti si waraaba ammoo imeeliidhaan xalafamee jira yeroo ammaa nama meeqatu xalafamee jira shamarri faan isin quban qabdu nama meeqa bultii meeqatu diigame imeeliidhaan nama meeqa beenna kan bultiin dhabamatee diigame imeeliidhaan walirratti xalafamaa yaa shamara keenya isinis yaa dhiira keenya silaan dhageessanu himaatuma gurra keessan keessa asiin fuudha asiin gannaqa akka bishaanitti yookaan qodaa cabetaati gannaqa imeelii yeroo ammaa kanatti of amantane isin kanuma ati nagaa softu sagaleen kee waraabama amma as keessa akka wannan dubbadhe hundi jiru beettanii googila kana keessa wanni isin haasoftan hundi wallahi mistirri keessan hundi googila kana keessa gala garuu namni beeku hin jiru bakkatti sana namni hin beeku baay'een kanaaf wanni isin beeku qabdan ihtiyaat of godha of eeggannoo waan jedhamu tokko of eeggannoo cimsaati akka maaliin utaalaa miila mudhii nama kutti jedhani akka ebelu akka dargaggeessa kaanin janajjanaanis maaliin jedhaan nama waa beekurraa dheegamu nama da'waa godhusa ta'u namni miidiyaa kanarratti ol bahe ergamaa rabbii akkas jedhaniiru sallallahu alayhi wa sallam jechuu qofa maanteen namna sirratti ol baate salawaata buusi jettu jecha kana qofa jettee dhiiftu ati da'waa gooteettaa beeki achi deebitee waan biraan godhin maaliif ergamaa rabbii irratti salawaata buusin da'waadha kayriitti nama waamteetti ammoo ajidayte video koolii ajidayte meesha maraa maali wanni haasamu mee maali meme sababni isaa maali yoo warra fuuchuu ta'e warra fuudhi si dhowwaan jiru akkatti fuudhanuu qaba akkatti fuudhanu jira nama tokko itti ergam deemina haasay nama bultii qabdu shamara biraa obboleettiin qabdu nama bultii qabuun mee waan kana naa dubbadhu naa laali akkami jedheeti dubbadhuuti duddubbaan gifu ofii keetti laazim an nama tokkotu jira dubbachuu siin barbaadu malee hin dubbatini waan akkanaa viidiyoo akkanaa haasa'in shamaraan namatti ergadhu ilaalanii jira wala kamti fuula manaan jedhe tokko gowwaadha innan nama akkasii ofii keetti ilaaltee fuuta ilaaleen fuudha jedhe janajjanee kama godhe waan fedhe godhe chit namni akkanaatti uffatamaadha na biratti ilaalladhuun hukmii shari'aatti yoo dhufne bakka namni jirutti irratti ilaallattee fuuchuun shari'aan ilaallattee aalii biratti eenyu viidiyoo koolii ilaalladhuu ka'e fuudhisiin jedhe taayiti viidiyoo koolii nu haasofte iddoon taane maaltu si dhaaba iddoon taane maaltu laalu si geessa bakkan taane maaltu si ilaalchisa ijji kee ajaamu yaaki maqaanu nyaate wallahi mataan na gargar khalas asiin boodaan waman dubbadhuun qabu ammoo nasiyaafuu keessatti wanni sinidha of eeggachuudhuma jabeessa akkan taanetti afaanis hin bayin dubbiin afaan kee keessa akkan taanetti dubbiin hin bayin of eegi ilmi namaa kuni waan dubbannu kanaan afanu ukhadu bimaa natakallam waanuma haasofnu qabamnaa jennaan gaafii arrabaa kana waanuma ati amma ani waanuman haasa'e kana keessa waan rabbiin na qabuun hin beeku wanjalinyaa waanan godhe waanan dubbadhe kana keessa kanaaf namni ilma namaa ta'e hin dogongorre hin jiru arraba kan keessa of eegaa akka argite inaasena abadan yeroo kana mu waan janajjanina kalaas dhaabate yeroo janajjanaan alfeenoti saata ashara achitti sin darbeera kuteera yeroonsa janajjanameera yeroo sanaan dura shamarris waan beektu dhiirris waan beeku viidiyoos ta'e wanti darbeera tuubuu ilallah isa darbee astaghfirullah yeroo sana shamarri keenya sin beektu dargaggoon kaanis wallaa Rahmanirrahim alhamdulillahi فارون كالربيتي كيوسف هبي عليسا هندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي عليسا هندتي الحمد لله